بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا درسي كأنك سوما في أحكام عيسى ويا الراحل ديدمي أفرفا mata duree wantoota zakaan keessaa bahuu yookaan zakaan keessatti wajjabu jedhuun walitti deebinee jirra jecha inshaallah. Halqaa dabarte keessatti gaa dimshaashatti wanni zakaan itti wajjabu waa 4 jennee fudhannee jirra. Afran san keessa illee 2 bal'innaan ibsinee fudhannee jirra jechuudha. Har'a ammootu lamaan hafte, afran keessaa lamaan hafte irraa dubbannaa jecha inshaallahu ta'ala. Lamaan dura dubbanne gaa beeyladaa afran gaala, loonii fi re'ee fi gartee hoolaa akkuma san waan dachirraa biqilu, waan dachirraa bahu ulaagaa isiin zakaan keessatti wajjabuutii wajjiin irraa dubbannee jirra jechuu baarakallahu fiikum. Har'a ammootu sadaffaa waan zakaan irratti wajjabuu maal inni yoo nuun jedhan meetaaf ziqayaa fi معلق أجرتني أرى الدنيا إتين دلقت الذهب والفضة والأوراق النقدية جانوا لمانيج ميتافزيكي نجا بكمالا مالين أرى بكيساني بو إيدا لقول لين بكمالا بكيساني بو إيدا لقو مالي في جنان تاريخ الدنيا كيستي علمنا ماغا والقبايتهم كنوان أرجل قبيمتي ترادا هاتو مالي jalqabaan akkanatti fooyyahee wal gabayatuun kun meeshaa wahiin bitatanii fi wanni gartanii akka mallaqaatti itti fayyadaman kun dur hin turre. Kanaafuu namni dur meeshaa wal jijjiiraa ture. Qamadii qabatee dhufee bunaan jijjiirata. Garbuu qabatee dhufeetiin uffataan jijjiirata. Akkasitti wal jijjiiraa tureeti. Eegasiisanirraa fooyyahee meetaaf ziqaya kanatti jijjiiratee jecha. Meetaaf ziqaya kana bakka mallaqaa godhee akkasitti fayyadamaa ture. Efasi babal'ina gartee jireenyaatirraa yookaan ammoo guddina jiruun guddatteerraa kaka'e meetaaf ziqayni waan gatii guddaa qabullee haa ta'uuti akka dhagaatiin ulfaata. Waan garteetiin guddaa bituu dhiisii waan xiqqoo bituufuyyuu waan namni tokko gartee qabatee deemu hin ulfaata. Imala dheeraa yookaan lafa dheertuu deemuun hin danda'u. Kana baannee haga deemnu maal goonaa gartee kana baataa oollaa miti waan bakka isaa bu'u kan jedhu addunyaan waraqaa amma itti fayyadamnu kan akka maallaqaatitti ka gadaa ta'inna tana keessatti beekamu akka doolaaraa, yuuroo, riyaala, dirhama, birrii, shilingii waan jedhamuun kunniin warri duraallee akkanumatti bakka buufateetiin itti fayyadamaa ture. Har'as gaa kunuu akkasumatti itti fayyadamaa jiranii. Kanaafuu duuba dhahabaa fiddaa yookaan meetaaf ziqayaa fi waan bakka jaraa bu'u akka mallaqaatitti irra bakka jaraa bu'ee dalagu hunda zakaan itti wajjabaa jenneet irraa haasoyina jecha. Lammataan mallee wanni waan bakka jaraa bu'u jennee haasoyinuu fi maallaqnummaan kamuu jecha. Riyaala Saa'udii tahaa, dirhama garteetiin biyyoota biraa, diinaara biyyoota biraa, doolaara yuuroo haa ta'u. Ulamaan biyya sanii irraa odoo gaafattee fakkeenyaaf doolaara meeqa irraa zakaan baya jetteeni, dirhama meeqa irraa zakaan baya jetteeni, diinaara meeqa irraa zakaan baya jetteeni, riyaala meeqa irraa zakaan baya jetteeni, birrii meeqa irraa zakaan baya jetteeni dursa eessa dhaqaa gatii meetaaf ziqaya kanaa beekuu qabaa jechuudha. Meetaaf ziqaya kanaan madaalamti waan taateef fakkeenyaaf zahabaa fi fiddaa gadaa rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam waan hagam ga'urratti zakaa wajjabaa jennee achirraa as kaana gaanutti akka nama rabbitti amane yookaan nama uummata islaamaatitti bakki irraa nuti eegallu achirraa as eegallaa. Zahaba diinaara 20 irraa wajjabaa. Diinaara 20 nama qabutti wajjabaa, ka isaa gadi qabutti wajjabu. Fiddaa yoo taate ammoo dirhama 200tti wajjabaa, nama 200 gadi qabutti wajjabuu jecha. Amma jechi akkanaa kun egaa nama waa qara ifa'aaf yoo taate malee hiika isaa hin dhiba. Maaliif namni amma diinaaraa fi dirhama
amma jiru ka waraqaa kana odoon ta'in suni ka dhahabaa fiddaati ka gadaa sanii. Diinaarri gadaa amma jiru kun waraqama. Dirhamni gadaa amma jiru kunillee waraqama. Bifuma wal dhaba malee qarshii ta'e naan takkuma jecha. Kanaafuu dirhama ammaatiif diinaara ammaa kana sammuu keessa nu seenuun qabu waan dirhamaaf diinaaraa dubbannu. Dirhamaaf diinaarii nuti irraa dubbannu ka durii suni meetaaf ziqaa irratti dubbatama jechuudha. Diinaarri 20 waytasanii giraama irratti meeqa dhufaa? Wanni amma addunyaa wahiin beeytu wahiin madaaltu yookaan keessattuu meetaaf ziqa inni madaalamuun giraama meeqa waan ta'utu diinaara 20 jedhama. Dhahabarraa giraama meeqa waan ta'utu dirhama 200 jedhama. Fiddarraa nuun je'a amma namni gaafii keessatti. Kanaafuu deebiin isaa akka amma itti aanu kana ta'a. Diinaarri 20 jumhurri ulamaa jechuun irra hedduun ulamaa waan isaan irratti gadhaabanii arra fatwaalleen biyya hunda keessatti ittiin godhamu. Diinaarri 20 yoo giraama ammaa kanatti as deebisan giraama 85 ta'a jechuudha. Maarree dhahaba giraama 85 mazzanutti achii gadi odoon taane achirraa qabee achii ol mazzanutti zakaan hin wajjaba. Zaatuma isaatti illee zakaan hin wajjaba. Ammallee maallaqa giraama 85 dhahabaa bituu danda'utti akka tubadha laal. Dhahabarrallee giraama 85 inni geennaan isarratti illee zakaan hin wajjaba. Ammallee maallaqa amma jiru kana hoo maallaqa amma jirullee ka giraama 85 dhahabaa bituu danda'utti zakaan wajjaba. Fiddaa yoo taate hoo meeta jechaadha sun ziqaa. Meetallee meeta yookaan fiddaa giraama 595 mazzanutti zakaa wajjaba. Dirhama 200 jechuun giraama ammaatti yoo as deebifnee madaalle giraama 595 dhufa. Maarree namni meeta warqii meeta jedhamu giraama 595 irraa ka'ee achii ol qabu waggaan irra naannoodhaan zakaan isatti wajjabe. Ammas maallaqa giraama 595 fiddaa bituu danda'u irrattillee zakaan wajjabaa jechuudha. Wayita kana jennu gaa kamiin madaalla nuti amma ka dhahabaa saniin madaallamoo ka fiddaatiin madaallee zakaa irraa baafnaa nuun jedha namni gaafii inni dhiyaata. Ulamaani as keessatti akki je'anii akka dimshaashatti waan jedhan qabanii waan isaan jedhan maalinni waan yoo isaan madaalle miskiinni carraa gartanii zakaa baay'inaan argatuu danda'utti madaalla jedhan. Maaliif dur gartee dhahabaa fiddaan kun gatiin isaa wal moggaa deema. Wayita garii dhahabatu irra ol ka'aayyuu wayita garii dhahaba ol ka'a wayita garii fiddaa ol ka'a. Amma immoo gadaa ta'e tana keessatti dhahaba malee fiddaan gadi bu'aadha baay'inaanii. Dur waan lachuu gartee magaalaa keessatti wayita garii ol ka'iinsa irratti magaalaa irratti wal dorgommii guddaa keessa galuuf dimshaashatti akkasii kaayan jechuudha. Amma yoo as deebine ammoo dhahabarra fiddaan gadi bu'aadha haalaan gadi bu'aadha. Tokkoffaa jarri wanti ilaalan duuba haqa miskiinaa yookaan ammoo carraa miskiinni waa argatu kana ilaallaa yoo dhahabni gatiin ol ka'e fiddaan madaalla yoo fiddaa gatiin ol ka'e dhahabaan madaallaa jedhan akkanatti dimshaasha godhanii dhiisanii. Lammataa ammoo waan jara kana lamaan keessaa biyya gartanii zakaan ulamaan isaa gartee zakaa baasuuf ulamaa uummataa himuu san keessatti jara lamaan keessaa ka biyya san keessatti maallaqa tahee dalageen ka maallaqa tahee dalageetu saniin madaalamaa jedhan. Maal jechuudha hiikaan kana? Fakkeenyaaf biyya keenya kana keessatti meetaaf ziqaa keessaa kamtu maallaqa tahee dalagee yoo nuun jedhani meeta malee dhahabni biyya kanatti hin dalayne yoo ziqeenni biyya kanatti hin dalayne meeta mantareezaa ka dur jedhamu ka warri gartanii durii hin beeka warra Haile Sillaasee fa'aa dhaqqabe mantareezaa kan jedhamu suni fiddaadha inni meeta jecha. Isaan wal gabataa ture isaan maallaqa tahee gartee dalagaa ture jechuudha gadaa san keessatti. Maarree biyya keenya keessatti kamiin madaallaa amma ulamaan keenya kamiin madaalaa jira meeta saniin madaalaa jira jechuudha. Maarree namni fiddaa maallaqa gartee fiddaa yookaan meeta amma jennu kana giraama 595 qarshii bittu qabaate zakaan itti wajabe. Zakaan itti wajabe jechuudha. Haaya mara giraama 595 kunummaanu tokko kaaraatiin isaallee wal dhabaa.
ciyaarri amma jennuun suni. Talammataa ammoo isaa kanayyuu kan dalagamee qophaa'ee fi kan dalagamin addaan. Kan dalagamin sanii madaalla malee nuti kan dalagamin hin madaalu. Fakkeenyaaf kan dalagamee warqii mormaatitti hojjetamee, warqii qubaatitti hojjetamee, kanarra dhaabbannee dhahinee magaalaa gartee warra warqii gurguratu kanaan meeqaan gurguratanii giraama tokkochisaa meeqaatiin madaalta yoo jenneen har'a inni ol kaasee qarshii 300 giraama tokko nuun jedhe qarshii 300 isa yoo gartee giraama 595 hin dhoyine malee inni kun ol ka'a. Kanaaf wanni jechuu qabnu maa inni isaa qulqulleeffame ka ofii haga sila gartee dalagamee warqii mormaan tahee gatiin isaa oliin ka'in waan adda adda dabalamee oliin ka'in ka akkasiisaniin laalla malee nuti san keessaayyuu isaahu ciyaara isaa ka gartee jiddu galeessaatiin laalla malee ka gatiin ol ka'u kanaan laallee tuma takkatti magaalaa seennee achii gadi baanee hawaasa irratti gartanii waan hin taane dabarsuun gaarii miti. Amma ammoo alhamdulillah ulamaani kenna hawaasni kenna marji'a argatee jira jechuudha bakka gartanii madda irraa waa fudhatu madda irraa waa hubatu. Akkuma arge namni gartee qilleensa irratti waan hin taane gadi dhiisee gara garaan gartee sammuu namaa burjaajessuun hafee jira. Ulamaani abbummaa gartee waan gartee isaan ilaalu itti gaafatamummaa waan fudhatanii jiraniif ahkaama shar'ii islaamaa keessatti waan isaan malee namni biraa irraa dubbatuu hin qabne kana adda baasanii inshallah ta'ala hin daangessanii waan ammoo namni biraa ahkaama namni biraa nama bayaan sullee akkasitti ibsuu ni danda'anii keessattuu waan gartanii waliigaltee ulamaatti hajamaa ka biyyan burjaajessine kan bayaaseensan gartee fatwaa waliin dhabsiifne fatwaa gubbarraa eeggannee haga gartee gandaatitti fatwaan suuraa tokkoyyuu hawaasa keenyaa gabbu'ee irra bareedaadha. Kanaaf duuba namni gartanii maallaqa giraama 595 bituu danda'u qabu zakaan itti wajjabaa jenne. Sanirra dhaabbannee egaa barana fakkeenyaaf bara amma keessa jirru 1446 kana Ramadaana baranaa zakaa meeqaarraa nama gartee qarshii meeqa qabutti wajjabaa nuun jedhanii gaaffiin hedduutu dhiyaataa jira. Sanirra dhaabbannee egaa warra bankal markazii yoo gaafannu itti nu ergan ciyaarri 1482 giraamni isaa tokkicha 82 nuun jedhanii 82 kana fuunee 595 yoo dhoynu isaa qarshii 48 fi 790 nuu dhufa. Eega kana gartee warra bankal markazii wajji yookaan irraa qulqulleeffannee jenneen boodatti hay'aan ulamaa biyya keenyaa warri fatwaa federaalaa waliigala gartee magaalaa fiddaa biyya tana keessatti gatii isiin amma jirtuun qu'atanii irii olitti giraama 135 irii gaditti giraama 80tu jira. Ihtiyaaxaaf giraama 80 kanaan herreynee giraama 80 fuunee 500 fi 95 yoo dhoynu 47 fi 600 nuu dhufa. Fatwaan baranaa kanaan gartee hawaasni keenyaa qilleensi isaa akka gartee tiniin gara garaan hin burjaajoyne kun fatwaa ta'ee isaanii haa dabru jedhanii gadi buusanii jiranii. Maarree zakaan barana ka wajjabu biyya keenya keessatti nama qarshii 47,600 qabu itti zakaa wajjabaa nama achi kasan qabu ka waggaan irra naanna'etti zakaan hin wajjabaa nama achi gadi qabutti zakaan hin wajjabu jechaadha. Baarakallahu fiikum. Kun kanaan keessaa baana. Kan itti aanu ammallee gaa maallaqaa wal qabataati meeshaa daldaalaa jenna. Meeshaa daldaalaa yoo jennu gaa maqammaan kun meeshaa daldaalaa shar'i islaamaa keessatti wanni haraama daldaaluun isaa haraaman tahin kamu hayyamni dawlaa jiraatu baate namni waan san gartee hayyama dawlaatii fi kanaan alatti iddoon taane fakkeenya hamma lafa bituun biyya kana keessatti dhoggamaadha. San wajji namni lafa biteetuma gurguraa jira. Hayyamni dawlaa hin jiru jee wayita bitu ammoo inni hayyama dawlaatiif kanan dubbatu laakiin wayita zakaa waan zakaati dubbattu waan hayyama hin qabne dalagaa jirra siin je'a. Alaa kulli haal
meeshaa feete dalagi waan rabbi biratti shar'ii islaamaa keessatti haraaman ta'in daldaaluun isaa meeshaa isa daldaaltu san keessatti zakaanii wajjabaa jechuudha. Maallaqa san gartanii yoo kaapitaalli yookaan wanni ati bu'uurri irraa kaate suni hisaaba amma qarshii amma jennee 47,600 kaka'u taate waggaa dabree daldalli kee mallayni kee achirraa fi achii olii yoo ka eegaltu taate waggaan irra naannahee meeshaa amma jiru san laaltee herreeydee gatii amma itti gurgurtuun jechaadha. Gatii gaafa biteenii yookaan odoo hin taane gatii amma itti gurgurtuun yoo nama darzanaan gurguru taate akkasitti darzanaan yoo nama mootunuu chirchaaroon gurguru taate akka chirchaarootitti laaltee kuma gartee waan bu'aa isaa sanii wajjiin akkasitti herreeydee zakaa irraa baafta. Bu'aarraa gartee waggaan naanna'uun sharxii miti. Yoo ra'asal maalii isaarraa waggaan naanna'u taate bu'aan isaa yookaan tirfiin amma jennu kanarra waggaan naanna'uun sharxii miti. Garuu tirfii walii walitti herreeynee irraa baafnaa jechaadha. Baarakallahu fiikum. Kanaafuu insha Allahu ta'ala akkasitti ofirraa hubbannee lafas taatee wanni nu daldaallu kun nama lafa daldaalu tahii nama gartee ammootiin uuhu deebi'ee midhaan daldaalu tahii nama mana gurguru tahii konkolaataa bitee gurguru tahii akkasi. Laakiin qabeenya dhaabbata irratti zakaan hin wajjabu. Fakkeenyaaf konkolaataa bitee isaan dalagu mana ijaaree gartee kireeffatee irraa madda galii godhatee irraa jiraatu kanneen irraa zakaan hin bahu. Waan achirraa gale yookaan maallaqa achirraa gale sanirraa yoo waggaan irra naannahee ka je'u taate inni ammoo bu'uurri isaalleen 47,600 amma jenne kana gahe kanarratti gartee zakaa wajjaba malee konkolaataa inni itti fayyadamaaf yookaan ammoo isaan waa daldaalatuuf bite kanatti zakaan hin wajjabu. Warri zakaan itti wajjabu warra akka miree warra konkolaataa gurguru yoo taate fakkeenyaaf yoo manallee ijaaree ka gurguru taate kanneen itti zakaan hin wajjaba jechaadha. Kanaaf ammallee dogoggora biyya keenya keessatti mul'atu keessaa namni lafa takka bitee yookaan ammoo mana tokko bitee gurguraaf yoo qopheesse haga gaafa inni gurguramutti zakaa irraan baasu waggaa 5, 6, 7 teessiseetuma zakaa gartee narraan gurguramne jedhaanii jecha kun dogoggora guddaadha. Waggaan zakaan irra jira maallaqa si bira jiru irraa baafte isa gurgurtee baafte sudha akkasitti wanni waggaa 5, 6 teessiftuuf siif maslahaa keeti rakkoon qabu laakiin tilmaama waan inni itti gurguramuutiin tilmaamtee zakaa irraa baasuun sirratti waajibaa jenna gaa jazakumullahu khairan baarakallahu fiikum halqaa itti aantuu naga walitti dhufnutti. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.